atu waqtii tibbaafnish bakka isaa tibbaasinaan sababa keetiin akka hojii walla qaban inji akkamitti fi ani gwaanti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya fi daawwattoota keenya. Har'ammoo gizmuun jedha wallahi kanarraa kun kan ajaa'ibaati. Kan ajaa'ibaa hojjettan. Yoon jedhu maal kan ajaa'ibaa kun onaan jettani hammarraa gurbaa kana kan hin dararaa jiru raajuu jechuudha. Sababa gaaddiseeti. Sababni gaaddisee maali yoonaan jettani kanaan dura ala baatee qorichatti nyaattee maali jettee waan ni hunda taatee akkuma argaa jirtan sana hundi muudame maali sababa mucaa kana wajjin hanqii walirratti dalaganii qorichatti nyaachuu qaqqabdee manatti deebi'an qatte. Ani kun hundi minyooti kana gochaa jira jedhee mucaa kana daraaruutti ture. Ittaansee gurbaallee dhufnaan akkanumatti isa dararaa ture. Sababni eenyurra jira? Gaaddiseerra jira. Akkamitti jira wonaan jettani deengadda akkuma argaa jirtan kaleessa qulfii jalaa hatteeti harisa jalaa dararamee gurbichi kun akkuma ta'u wallaalee nan deema khalaas baqa anuma mana kana akkuma akkaataa isaatu wallaalee jala sararanii qaalii tokko na himi jedhe deeme jechuun nan dhimmi naan qotu naan tisku eenyu sababa mucaa kanaati kun hundi inni nama bitaa mirga walitti qabeentiin ta'a. Mucaa kun immoo ishii fidee hoo raajuun jecha fidee deemii jechuun ni wallaale. Bakka naa fidee mucaa koo deemii jechuun ni wallaale. Maal irratti dhaggeeffadhaa? Mee kanumti ishiin madaaniti nyaatte kun mee kanumti ishiin raanki walitti dalagan kun dhugaa naafaa baatu adeemsa keessa. Jecha isaan afaan hin jedhanutti amanee quufee gadhiisuuf itoon ta'an adeemsa keessa haala namaa adda baafatama waan ta'eef mee adeemsa keessa haadha warraa keetti gali jedheen yoo qajeelee gale dhugaa mucaa kun qulqulluudha. Yoo galuu baate rakkina kana keessa jiraachuu danda'a. Kan jedhu xirixaaree gaaddisa irraa kan ka'eni biratti qabee jiraanii jecha. Ishiidhaaf hin galle wanti nan qabee jiru. Maaluma gochii gurbaa kana qabdee teessanii deemeeree ofii barbaaddatu diimee maali yaa jedhu maaliif akkan godhe garuu ani adeemsa keessa namarraa waa hunda hayxaatii kan rabbis kan gara namaas cubbuu kan adda baafattu maali adeemsa keessa dhugaa yoo argatte. Kanan adda baafadha adeemsa keessa kan hin jedhu of biratti qabee taa'an malee nama darraa najjeefne waan goone wanti na baddalee tokko hin jiru. Kun hundi eenyu sababa ishiiti. Ishiin akkuma kufetti taacisu jennee bira ceene har'a kaleessa maal gooti qulfii irraa fuute namicha kan jireenya jibbisiisaa jirti. Namni kamiyyuu hiree rabbitti bobbaasetti bobba'ee jiraata waan ta'eef isaafis kunuu riskii nasiin argatu kun hiree isaa taate ta'uu noole. Namni amiroo ofii sanarra immoo dhabe immoo dhaabbata ofii bakka nama ta'e dhalachuu ofii of jibba. Gara kamittuu eenyumarra jira kun. Kana hunda kan uumu eenyu gaaddisee. Yoo akkanatti ilaalu harki ishii sumuni. Hidhibeen ishii kana. Garuu gochi ishiin gootu subhaanallaa ani akkamitti eessa akka dhufuuf rabbiin kun haa beeku. Har'a rafanii maal gochaa jiru? Namicha nama dhaanii barri duratti lafa buusanii ishiin wambarirra kortee barri irraan hiixattee of darbuudhaaf fooqii shanama ja'affaarra. Isaan barri saaqi bayi inni barri tirarra'a ishiinis barri gubbaarratti kortee gubbaan isaan laf ta'e ani beeku akkatti ishiin yaadaa jirtu. Ani mucayyoon kun gara qalbii hin maraatte ta'e fayyuma ta'e nama lubbuu qabu dhayee ajjeesu haatiin moo ajjeeftan maqaan qabu. Ani bakka nama kan hin qabu faadiin jira kalaas jedhee tasfaa kutachuu wayya nama akkanaa wajjin rakkachuudha. Garuu maqaatti sin tolu rabbirattis lubbuu rabbiin uume kana balleessuun harka kiyyaan ulfaata natti ta'ee jira. Dhiisutti nama si fuuldura taa'ee wajjina godhmee akkam goota. Ani kana fichii isaas wallaaleen akkuma godhullee wallaaleen jira. Kana rabbummaa marraa bu'uuf malee akkuma itti murtee godhu wallaaleen jira. Amma maal gochuun qaba minyoota maalii dhamtee miti ishiitu dhamee taa'u qaba. Isin fuulduratti waamee gaafadha waan mashiin siyaasa kanarratti dalagaa jirtu. Siyaasa kana tartiiba godhattee baafattee kana hojjechaa jirtu gorsu mucaan kun gorseellee akkanaa godhu ishummaan itti yaaddee kanaa gootu ani akkasaa wallaaleen jira. Mee amma kan namni namaa dhaamee immoo asitti du'e ani wajjalanyaa ta'ur
kan isaan immoo cabsanii ba'uudha yaalan. Mee waamin gaafadha amma dhuma sagantaa kiyyaatti na wajjin turaadha. Amma isinuma fuulduratti waamee gaafadha waan ishiin kana kassataa jirtu. Kottu. Armi maayinni. Maayinni akka manuma keetii dalagee tokkotti. Ishi maalin balleessaa armi ani. Ani maa goone mee ani maa waan beeku tokko hin jiru meen. Ndee. Ammas abbi dhabi. Ani moo waan beeku tokko hin jiru meen sijjama kan isaan achuma isaan argani. Maal jettan taa? Waan beeku tokko hin jiru. Ishi maal gochuu qaba reeshaan ndee. Maal gochuu qaba yaa jettu. Atiin kun qoyi. Maal bakka keessa sinaqa qoyi maa inni tokko ni naqani guyyaatti yaadamtu kun. Maal dararaan akkanaa kun. Isumani kiyya kanaa si arge bilaani kiyya kanaa si arge maalan godheenaan jetta. Kan caalu maayin. Arma duka geze biraan laxiftaa miti. Sharme maal dubbadhu an bakka wanti numtu na umna kiyaan ol ta'ee jiran dee. Umna kiyaan ta'ee jiran. Waan inni umna keetii wali kan sii ta'u kun. Bakka shaan kan godhu shi. Gaafa laxaa jirtamoo. Adabattee malam teessoo akka ilmoo namaa. Takka namicha anaa dhufe kana daraarta. Takka gurbaa sababa kee dhufee mana jiru daraarta. Takka ana daraarta. Yoom dararee isaa harmeen ndee sijjamara yoom mucaan naan ooman dararee naan ndee ani malan balleessaas bira. Yoona biraadha fakkaata yoona duubaa isa fakkaata ati maali dhalate akkamitti dhalatte kun. Ishi harmeen amma kan amma argite kun kan koo miti ani waan balleessu tokko illee hin jiru an bakka kanan irrumaan qaqqabee malee. Sirra dhaabbattee kan barri irratti addaatu sii miti. Balleessi kana caalee waatu jira. Wayi naanta maakkartee. Anni kee. Gurbicha kana sibitti gorsee moo situ dhayee moo akkamitti namicha namaa dhooftanii lafa buuftan qoy sibiilan. Arme yemirra ani dhiifa manaa godhati waan hundumtuu naas xallaa jira mana kana keessatti. Indi sijjamariyyuu taanaan ani namicha hin dhoofneen humna kamiin isa dha'uu danda'a. Inni dhaare. Kan dheesoote raajuutu isa dha'e. Sanas taanaan immoo baga dha'ee ba'aa dhaamu indi. Inni hudhee taasisu deemaa yaamte arbe. Indi yoo jettu akkam jechuu keeti. Arme inni hudheen jira miti. Dhiiraa miti waa dhaanamu ofirraa dha'u jettee ni beekte tokko. Ofirraa dha'uu dandeessa isa waa gochuudha jedhe ofirraa dha'u jedhee malee haalootti kuusiiti lafumaa ka'eeti nama barri irra taa'ee eegu dhahi lafa buusi jedheeni. Arme inni toluufi shufti yoo isa qabate dha'uu qaba. Maaliifuu dhiira tokko dhiirum tokkotu ta'a. Yoo isaan qabatin namichi kun itoo barri irra taa'ee muguu lafa buusee labsii baasu. Ishi akkamitti beena namichi kun nadaree harkaaritiin lubbuu bahe eenyutu gaaga'ama qoyati. Qoyan meetii yoo malaan biqilaa tokkotti naas danda'an. Akkamitti qixaatu danda'a qoyan. Ameeraan hundee nuti kan nuti hundee ayyaani balleessaa boona qoona dhaanamu balleessaa qoona dhaanii waqqasamuu maa hin hundee annaas dhallee bakka hundee. Akka duutii harrafatte. Bakka akkan duu barbaadu sijjamara akkan duu barbaadu. Kana kana baduuti waan nama qoccoo tokko hin qabu. Ati ilmoo namatti. Ilmoo namaati ati. Minatu gudaa gudaa Ani qoy gudu tokko ofirraa dhawuu yattaan gizee immoo ofirraa dhawuu maaliif cuuqxee yattaan ishee kan dhawuu jechuun qoyoo ka'ee lafaa ka'ee tiroorisee dhaane ta'e dhiira ofirraa dhowwii. Kanaafuu baqqaan waan nama duwwaatti ka'ee jecha taa'ee barreera eegu akkamitti dha? Maalidha? Ammas tana mucaan kun sababii kiyyaan gali bahuudhaaf tattaafachaa jira bahuu barbaada bakka mucaa gadhiisaa bahu hundee. Hai boolla tokkotti waliin isin awwaala. Isin awwayyaan sijjamariyyuu naas xallee tokko keessatti akka awwaalamtu. Ofii amma gaaddisaan bakka minyootitti hidhamte sanatti hidhamuu qabdati. Yoo ati gadi baatee biraanii rabbi argite na taazzabi kanaan booda. Yoo ija gurbaa kanaa ati argite na taazzabi kanaan booda. Kana qorichi kee malee akka haala ilmoo namaa keessa hin jirtu ati. Amma waan hunduu sirratti galte. Waan gurbaallee kanaan booda dararu hin qabu. Sii galaa? Ana akkana barbaadde na gochuu dandeessa bakka ndoomaan dhiyootiin hundumtu naas xallee jira bakka nama garuu toon ijaan argu sababii kiyyaan akkanatti dararamuu hin qabu bakka. Sababii kiyya akkanatti dararamuu hin qabu sababii kee maali? Innaa ishii raajuu maal gochaa jiran sababii eenyutiin mana kana dhufu? Isa baasuudhaaf halkan inni wantini fooqii shanaffaa jaaffaa koortee barreeraan gadu taalta. Akka yootiin kee darbuuf hin beektu? Ani bakka cinqii akkana kan arguu danda'u. Akkamitti yaadda? Arme bakka na dhaggeeffadhu guddaa tokko na dhaggeeffadhu ilmoon tiyyaa maaliif akkanatti natti dubbachaa jirti yaaditti naa yaadi hundee. Ati seetana ilmoodha. Ati seetana bari. Bakka kanaafuu bakka na dhiisaa gaachuu hin danda'u. Ilmoo masi jedhatu maqaa kee dhahuudha kanaan booda hin danda'u.
gochaa dhati goote gocha yaraa goote hin gammatiin. Namni nama ta'atti du'e maal akka kasatamu beekuu qabda. Atasi baatoo gadi buuta alte akka maal taatuuf beekta. Firfaarin keetuun argamtu. Innoo bisibiraa nafu. Nama meeqa gaada amma mana kana keessatti sababa kee. Ishi kanaafuu mucaan nama raasa inni tonkolii si barsiise gara keeristi si mari'u. Armeen tonkolii hojjechaa hin jiru. Bakka amma namaaf yaadaa jira bakka ndi nama nan dogongoruu hin danda'a. Kanaafuu mucaan kun immoo sababbi keenyaan mana kana keessa jiraachuu hin qabu. Ndi Gash baga dhufta uffatni baasin dala kana. Akka na tokko mucaan namichi kunaan akka na tokko goggoodhaan. Suntuu akkatti suntuu na laalta. Kalmatti kolfanitti kolfina irraa shaa gubata kana gudde kana. Argati jiraale. Bara kan gubal. Sinaaltu moo shansharo qantullee sinaftu. Kanaan booda garaa na alaabsi jettee yaadin. Ani armee keetii miti kanaan booda. Argatu. Maal gootatti firraan dhoowwitu? Maali bare ijjituni riba qabdiisa. Riba qabdii jedhatiin si boona. Deleela nama. Saanii kun mana kan dabarte. Isitu waan kana dalaga bakka itti agartee amma maal irraa olaarte? Kana jedhiba ana amma akkanii dararaa jiru asitti gurbaa kan sababa isheeti. Sirri. Irratti maal irra gaanii maal irra jiru maal inni adeemsi isaanii Sirri. maal faadha warraa ofitti araaramuu didee Sirri. kanan to'achuudhaaf asitti qabaa jira malee sa'a mosangaan irraa ajjeese kun mukaan namaa miti. Ishiin immoo akkatti jirtu kun oolaa gaarii hundi argaa kan jira. Sirri. Gaaf kan barri dhaanu taaltee bahuuf kaatti. Gaaf kan qulfii fuutati baasuudhaa dhamaati. Sirri. Fattashne argite engadde qulfii irraa. Sirri. Kalee moodee engadde olee bulle. Inni engadde sitti datti aadachuun isaa kana saabbateeti. Bakkuma garte. Waan mana kana godhu na laaltuudhaan jedhe akkuma jedhe kun haadha dalagate. Namni biyya manni maraata bakka nama ullee nama laalu. Itoo si ajjeese hin gahu. Isee barkatti la. Ati gizee fuudhuudha deemtu sana gizee hutu sana hoo? Inde inni namatti lubbuun qaba akkuma ati kennu lubbuu qabdu kan innis lubbuu qaba ishee. Maal fuudhu maal? Si haawwatu. Inna ana fuudhee sutuudhe silaayi. Inde. Nasi jeetu la. Itu situ akkasuma. Akkami ofii uffate isa gubbaan jiruuf jibbeeti. Sijjammariyyuu ati raajuu ofirraa dhowwuu dadhabdee miti. Beekaaf sijjammariyyuu taanaan tonkolii gochuudha deemtu nan beekaa na mala kee. Amma situ harka kaa'ee adii san situ harka kaa'ee mataa lama godhee dargaggeetti bile inni akkamatti lafaa ka'ee natti nuuf beekan. Walitti galatti kana ilmoo. Isin dabarsiisa laa. Ati sijjammar. Namni dubbii laaqee waan dabarsiisu. Ani si waan si godhuuf deemu. Idisi. Haadha gaadii siitiif si kabajaan. Armeen sijjammar ani namicha kana ijaan arguu hin barbaadu bakkaan. Ani ija kee arguu barbaadu guddina arguu waan ta'eef akka akkamitti na waraabaa jiran sammuu kiyya akkanatti na gaggalabaxamaa jiran. Gaggalabaxamaa jiran miti. Ganaa as jala nukkufte. Ganaa akkatti lukkata jala kuftee laala. Akkatti as jala kuftee as nungattee. Ganaa. Maal ati rabbi moo kana si qonga dhufan. Ani haadha gaadii Kana soga dhufanis inni rabbi moo. kabajaa ati hin qabne sitti ture bara. Kabajaa ati hin qabne. Kabajaa maal qabda ta'uu? Ishimitti nigin. Bakka ani walitti haasa'utti jiraan nurraa deemi bakka. Hamma Kana. yaaddisaan waan isin jedhu. Maal jedhi. Gurbaan kun barree ofii seenee ofitti cuunfatee miti. Jasbaa makana maalinni. Ituufi. Buna si kenneera. Ituufi. Haqni keessa nagayaatu maanu. Warna gammachiiftee qabbaneessiti jedha mucaan akkasitti qaxaaqattee akkasitti dikkilikii si galchuusan. Naattoon iddoo onni na qabbanaa jiru. Mucaan na dhahee ati si dha'uu sun. Nari godhitti fufu. Amma warra siiroo dhageesse. Inni nagaa itti fufu. Gammachuu malees akkas ta'eera. Itti fufi jedhaa. Barree miti qollofatee miti mucaan seenetti. Raajuu achumatti itti alaan barri itti qollofeetillee. Kalaas achuma keessaa taa'u. Gorfaan sun kan masaa ta'u. Yaa midhaaniin hin jiru, yaa bishaaniin hin jiru. Tokko. Lammataa ishii kana immoo gorfaan minyootitti galfamtee qollofamu. Kanaan booda wal arguu raajuu wajjin hin jiru. Halkan qittee kaatee kan hirriba nu lagdu. Sittola. Miskiina gandaa kan barree duratti tumsiiftu. Hin jiru kanaan booda. Siidhumatti atis garaa kee muradhu.
akkasitti ashagamtanii taa'u qabdu. Ani maal fana ashagamame ta'a inde maal karaa magaa jiru ani kam qulfii hatee karaa sabaasuudha ciniinnattee haadha keerra yaadda fi bari. Ishi mana kana mucaan kun qotaa jira moo haaramaa jira moo maal hojjeta shi mana kana keessa taa'e? Akka adabatee taa'u qaba amma wajjin isaa dhuma ga'utti amma dhumaa የሰው ልጅ እኮ የራሱ የሆነ ህይወት አለው አይደል እንዴ? የራሱ ህይወት እኮ እኔም አለ። ህይወትን እንዳጠፋችሁ አታውቁም? አደና ስራዬን አስወጥታችሁ በፊት 4 ወር ሙሉ ተቀምጬ እንደገና ገባለሁ ብዬ ሁሉ ነገር ጨርሼ ነገ ገባለሁ ስል ይሄ ነገር መተት አምጥተሽ ካሰሹ ድርግፍ አድርጌ ትቼ ተቀመጥኩት። የኔ ህይወት አልተበላሸም፣ የእናንተ ህይወት ይለማል። የለም በቃ ይሄ እኮ አንዴ የተፈጠረው ነገር በሰላማዊ መንገድ ነው። አሁን እኮ አንቺ አደረግሽ ይሄንን አደረግሽ ማለት እኮ ነገ ከዚህ የበለጠ ነገር ነው የሚመጣብን እኮ። ይምጣ፣ ከዚህ የሚበልጥ የለም፣ ምንም የለም ከዚህ የበልጥ ሞት ነው። አንድ በቁመና ከተሰቃየሽ ተከታይ ሞት ነው። خلاص የስቃይ ሁሉም ስቃውን ቀምሶ ይቀመጥ ብልኩ ከኛ ህይወት ተወራጭቶ የእናንተ ህይወት ሲጋሽ ዋንክ የሺ ወደቴ ሻሪ ማፈካት ለፈረገ ገለጫው በቃ ዋንክ የስንጋቹ ገላበልን ሻንቲ ከንን ኛታ ሩባት ትገኝ ማታ ከትንከኒ ከራሊ በይ ሳከንት ሽት ቆለፋ ሙዳ አርሜቴ ማለት በቃ አንኛ ሰናት 24 ሰዓትኛ አጥሮ በርባደሽ አንኛ ታፍንዱዋል እንዴ ማለት ሳፍደት ትገኝ ሽቱ ገልችኔ ቆለፉ አኒ ጎርፋ ምኞት ተነሽት ቆለፉ አቲ አማ ጎርፉ ፈላ አከሲ መድኃኒት ይሳኔ ቆይ ማልመን በለስ አስብረት ዋን ማናኒ በለስ ረኮ ቀው ያቺት ስነት ጨፈንተን እኛ ዱንዱ ገሮ ማን ኩን ከነ ከሰት ማልቱ ማማጅር እንዴ ማልቱ ማማጅራ አምስት ቤከማ ማኑ ማከ ጅርቶ ፊን ቤክቱ እሺ እኔ በላሳ ካፍተ ከነገሬ ከነ ቆፈርቴ ተካልተ ረንተሰ ተካልተ ፍራንተሱ በሮም ሰንበረ ደጀተ ኮምፒውተር ሲበራ ሚያዝዞል ጀተ ላለ ቶንኮሊ ቢራ ከሰጋንቴ አነለ ኩኖ ጅራ ደባፍቴ ኦፊሌ ጅራ ባቴ በሮም ሰራ ባቴ ተለና ኮምፒውተር በታብጂን ኮምፒውተር አቦቱ ኩና ሰቴ አርሜ አከማን አለቱ ነፈዳ ነበር አስንጀሪ ኮምፒውተር ከነና ቢት አይዋ ነምን እንደማን ዶክሲ ከምን ሲያሳ ከናት ታይ አይ ግዜ ተኩራ ደገፈድ አርሜ አካ ደክየት ነደገፈድ ነምን እንደማን ኒዶ ጎንጎራ ዋንታን ነበረ ኒቀቀብ ከነሙ አትነራ በቃ ደክያምት ዶጎንጎራ ከና አከና ረሙ ነረዳው ቀብደመለ ነመነማ ፍኒያ ስታጅሱ ሂንቀም አትወጣት ያትባፍሽ በቃ ይዛት እንጋስናት ሰው በከትን አላቆጁ ወለሉ ቀባል እንዴ አትከመቱ ፊ እኔ ጓንተ ስለበቀለት ነገር አለብኝ ሲከበጃለ እኔ አዳምሜ ማለ ከነ ከሰት ካላንጅራዱ ወኪና ብቻ ከና አዲስትን ወኪና ብቻ አዲስትን ማለት ምን ተከመረ ከለት ሴራ እንጅራችሁ እንደንዳው በቃ